Ilaa finxaaliyyiin Amaara faannoon godina Horroo Guduruu Wallaggaa Bidongoorroo keessa raawwatan jabaatee fufuun hima. Jaalir Budhugaa dabalata qabdi. Duula fixiisa sanyii gareen finxaaleyyii Amaaraa faannoon taasisaa jiran jibbiinsaa fi karoora badii Oromummaaf qabaniin lola uummata irratti bananii jumlaan Oromoon akka lubbuu fi qabeenyaan miidhamu taasisaa jiru. Guyyoota lamaan darban irraa eegalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Bidongooroo ganda Caruu fi Karra Durbaa jedhamutti waraanni finxaaleyyii Amaaraa faannoon aleellaa taasisaa jiraniin namoonni hedduun ajjeefamuun reeffi hanga ammaatti bakkee kan jiruu fi hedduun ammoo qe'ee irraa buqqa'anii jiraachuun himameera. Haleellaa suukanneessaan kun irra deddeebiin hidhattoota finxaaleyyii Amaaraa faannoo naannoo Amaaraa irraa sochii taasisaniin ta'uu kan himamu. Hanga gabaasni kun qindaa'etti namoonni danuun godaanaa jiraachuun sochiin garee badii kanaas gandoota hundatti babal'atee jiraachuun beekameera. Hanga hawaasni miidhamaa jirutti murni bilchiginnaa naannoo Oromiyaa maqaa uummata Oromoon teessuma aangoo harkaa qabu dhimmoota rakkoo hawaasaa ilaalchisee yaada dhiyeessee fi namoota oolchuuf sochii tokkollee akka hin taasisne jiraattonni oonichaa ONN itti himaniiru. Lixi Wallaggaa beegii keessatti maatii qabsaa'ota jechuun maallaqa uummata irra saamuuf warra dhabanii dhutti fufan. Jaalkenna sabaa dabalata qaba. Murni Empaayeera Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi diinagdee isa mudatee jiru dhokfachuuf halkanii fi guyyaa tattaafachaa jiru biltsiginnaan hidhaa akka tooftatti qabatee erga hidhee boodas maallaqa humnaa olii namoota gaafachuun uummatni waan hin qabne akka kaffalan ta'aa jira. Haaluma kanaan adoolessa 8/2024 waraanni saamichaaf qindaa'ee jiru ergamtoonni Abiy Ahimad lixa Wallaggaa aanaa beegii ganda Laaloo Nooraa jedhamutti bobba'uun namoota baay'inni isaanii 170 ol ta'an qabanii isin maatii waboo jechuun qarshii 1,100 yoo kaffaltan malee hin baatan jechuun kanneen hin qabnee fi yaadicha morman ammoo mana kutaa dhiphoo tokko keessatti hidhuun hiraarsaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Akka arraatni biyyoolessa Oromiyaa jiraattota hidhamanii maallaqa isaanii kaffalanii ba'an tokko dubbise jedhanitti haala baay'ee qaanessaa ta'edha waan nu hin ilaallanneen nu saamaa jiru jechuun abbaan booka dhugeef ilmi afaan hin urgaa'u akkamittiin nuti nama biyya isaa falmuu ba'e sadarkaa maatiitti dhorkuu dandeenya yookiin sababa isaan gaafatan jechuun mufii isaanii ibsan. Kanneen qabamanii jiran keessaa muraasni maqaan isaanii arganne Hambaa Dhaabaa, Hiikaa Mahammad, Ali Mahammad, Sheek Jibril Adam, Mahammad Adam, Sheek Hiisaa Gamteessaa fi Iyyaasin Gosaa jedhaman mana hidhichaatti qarshii kaffaluu waan hin dandeenyeef dararaa argaa jiru. Godinni Abba Booraana daa'imman loltoonni Paar Itoophiyaa uummanni Oromoo akka walitti hin ceeneef gargarittisaa jiraachuun ifoomi. Jaalmoo sabaa dabalata qaba. Kaayyoon caasaa bilxiginnaa uummata Oromoo nagaa waliin jiraatu shiraa fi olola adda addaa oofuun kutaa fi lagaan gargar qoodanii hawaasa Oromoo wal nyaachisuun bu'aa siyaasaa irraa argachuuf jecha ifaajaa jiru. Haaluma kanaan godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuutti loltoonni Impaayera Itoophiyaa uummanni Oromoo akka walitti hin ceeneef gargar ittisaa jiraachuun ibsameera. Uummanni Oromoo lixa Wallaggaa aanaa Sayyoo Noolee fi aanaa Daarimuutti akka walitti ce'ee hawaasummaa isaa waliin hin geggeeffan karaa lamaan isaanii itti walitti ce'an laga Meexxii jedhamu irratti loltoota sirnichaa baay'inaan qubsiisuun uummata dararaa jiraachuu jiraattonni onichaa ibsan. Kanumaan wal qabatee gaafa adoolessa 2024 dargaggoo maqaan isaa Naasiroo Shifarraa jedhamu osoo inni gara fira isaatti deemaa jiru maaliif as ceete maal gochuu dhufte jechuun reebbicha hamaa ta'e irratti raawwatanii yeroo ammaa du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu isaa jiraattonni kun itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Godin Jimmaa lukkeeleen bilchiginnaa daldaltoota irra gibira humnaan olii muraa jiraachuun himame. Jaalaqaafan fayyeeraa waan qindeeffatu. Gareen saamtota bilchiginnaa ilmaan Oromoo roga isaaniif danda'ame maraana cuucuu fi mirga isaa sarbuun dinagdeen akka dadhaboo hojjechaa kan jiran yoo ta'u addatti immoo daldaltoonni kufaatii dinagdee keessaa akka seenaniif dhiibbaa olaanaa taasisaa jiru. Haaluma kanaan godina Jimmaa aanaalee 20 irratti kasaaraa dinagdee isaan irra ga'ee dandamachuuf mindaa hojjettoota kan ji'a adoolessaa fi hagayyaa kaffaluuf baajeta waan hin qabneef daldaltoota irratti kaffaltii gibiraa marsaa arfaffaaf torban kana humnaa ol daldaltoota magaalaa fi baadiyyaa hundarratti dabaluun humnaan dirqisiisanii kaffalchiisaa jiraachuu maddeen keenya heeran. Daldaltoota sadarkaa gadaanaa irra jiran kanneen ittiin buluuf qofa mana hojii xiqqoo kireeffatanii hojjetan mana fuuldurattii fi gabaa keessatti daldalan osoo hin hafin itti ramadamuun irraa guuraa jiru. Garuu tuqeen biyya laata arganne yoo dabara Yugaandaan finciltoota M23 pireezidaantii Shiiseekit kuffisuuf deeggarti. Jaalli Moona Fayyisaa guutuu gabaasicha akka ta'an isiniif dhiyeessa. Waraanni Yugaandaa garee finciltoota M23 kan Baariipoo
Dimokiraataa Koongoo keessatti socho'uuf deeggarsa taasiseera jedha gabaasni mootummoota gamtoomanii Reuters wiixata dheengaddaa agarsiise. Walitti bu'iinsi achitti hammaataa dhufe sodaa waldhabdee haaraa hunda galeessa ta'e uumuuf boba'ataa jedhame. Ugandaan humnoota mootummaa Koongoo waliin walitti dhiyeenyaan tumsaa jirra jechuun hirmaannaa garee finciltoota kana keessatti taasisaa jirtu haaluun isheenii yaadatama. Mootummoonni gamtoomanii yeroo dheeraaf Ruwaandaan M23 kan irra deddeebiin baha Koongoo albuudhaan badhaadhe bal'aa qabate deeggarti jechuun himachaa turus himannaa kana Ruwaandaan haalte turte. Uganda fi Ruwaandaan bara 1996 fi 1998 garee milishaa biyya keessaa irraa ittisa jedhanii weeraran. Ugandaan ammallee loltoota Koongoo waliin garee finciltoota Uganda irratti duula waloo geggeessaa jirti. Finciltoonni M23 tusiin durfamu bara 2022 irraa eegalee baha Koongoo milishoota rakkatte keessatti fincila haaraa geggeessaa jiru. Loltoonni Uganda qaama humna naannoo sadaasa bara 2022 dhukaasa dhaabuu M23 waliin hordofuuf bobbaafame keessaa tokko turan. Aangawoonni Koongoo humni kun bu'aa hin qabu jechuun bara darbe akka ofirraa ba'u gaafataniiru. Gabaasni mootummoota gamtoomanii akka jedhutti loltoonni Ruwaandaa gara 3,000 hanga 4,000 ta'an waraana Koongoo keessatti finciltoota M23 cinaatti lolaa turan. Waraanni Ruwaandaa to'annoo fi kallattii qabataman hojii M23 irratti qabus Ruwaandaan gocha M23 kanaaf itti gaafatamummaa akka qabdu taasisa jedhan ogeeyyiin kunneen jechuun. Mirga biyyummaaf woboon adeemsifamaa jira. Zoonilee mara jabaatitti fufuun duul bobbarbuush hin dhiggaan. Woboon injifannoo akkaan namboonsumni diinarra fudhachaa jira. Lol jajjaba woboon gaggeessaa jira kanaani zooni arsadi bashaggar aana boosatiif fantaalli gidduuddiin du'aaf madoona dabuun meeshaalee waraana irra hiikuuf jiraatan kaayyoo qabu. Zooni kibbaa godina arsii baana doddotaa keessatti du'aaf madoona dabuun hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo gamasii har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooni arsadi tarkaanfii bashaggar aana fantaalleef boosat gidduu gandulluu qurutaa iddoo adda ulaaga jedhamtu marsa lammaffaaf waraana faashistii piippiirra kaleessuu haareen boota adoolessa gaggeesseen injifannoo boonsa galmeessee jira. Tarkaanfii kanaanis waraana faashistii piippiirra sadi ajjeesee garii madeessuun tokko jiraata kaayyoo qabu gammeeshaatiin qawwee akaamaa turkii sadi rasaasa akaamaa dibbilam hidhannoo sadiif meeshaalee adda addaa irra dhuunfatee jira. Tarkaanfii ganamaana fantaallee gidaaraa bakka adda battal hormaa jedhamtuuf fudhateen qawwee akaamaa isnaapper rasaasaa hidhannoo irra hiikuu gabaasne ture. Irreef abdiin sababa boololtoos sirni buttuta sufuuf uummata nagaa maqaa gargaratti moggaasuun iraarsaa jirti. Oliif gadu gooluun baqachiisee gara isheen irra dhuftee deebisee jira. Adoolessa 2024 Oromiyyiiwwan kibbaa Cibraan Jaalladii Gammadaa aana doddotaa iddoo adda gaargaalloo jedhamtutti rasaasaan haay baaruudhaan macheessuun 11 irra yoo ajjeesu 9 ammoo madoo dandammi hin qabne nadabee gargar bittinneessee gara magaalaa irra dhuftee deebisee jira. Akka maddeen jedhanitti eegi lol suniiti haasi mooraan isaanii gaddaan guutame akka jirullee dubbatan. Lolli hangitti baa bilisummaati. Oraa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo. Maacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan adoolessa 2024 isiniif dhiyeessaa ani booree addunyaatti. Sabboontotni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo ABO waboof jaarmiyaan ABO waboo biyya alaa godina giddugaleessa baa fi baa fagoo gamtaa tokkummaa baqattootaa Oromoo Yaman jalatti gurmuulee ijaaramanii jiraniin marsaa 45ffaaf deeggarsa taasisaniiru. Gurmuu urjii magaalaa Radaa $16,364 gurmuu urjii jalatti kan ijaaramanii maadheen qaanqee dhaabaa $79 hundeessaa Indiriisoo Nuuree dhuunfaan $74 walii galatti $16,517 qarshii impaara Itoophiyaatti 185,100 gumaachanii jiru. Jaarmiyaan ABO waboo biyya alaa godina giddugaleessa baa fi baa fagoo gamtaa tokkummaa baqattoota Oromoo Yaman jalatti ijaaramanii jiran gurmuulee magaalaa sanaatiin gumaacha duula irbuu shinnigaa raalchisuun taasisanii jiru. Gurmuulee magaalaa sanaa gurmuu murtii guutoo $600, gurmuu bakkalcha barii $400, gurmuu booranaa baarentoo $300, gurmuu shamarran sanaa $50, walii galatti $1,350 yoo ta'u qarshii impaara Itoophiyaa 149,900 gumaachanii jiru. Gumaachi gooticha waraana bilisummaa Oromoof taasifamu ittuma fufuun jaalkitilaan waboo gumaacha dhuunfaa isaatiin marsaa sadaffaaf $150 gara qarshii impaara Itoophiyaatti 17,325 waboo wabii
sabaatiin ga'ee jira. Godina giddugaleessa ba'aa fi ba'aa fagoo gamtaa hawaasa Oromoo magaalaa Dubaay Yuunaayitid Arab Imireet jalatti gurmuulee ijaaramanii jiraniin gumaachi taasifamee jira. Gurmuun bakkalcha bilisummaa fi gurmuun jaallaggasaa wagii buusii miseensummaa diraama 2300 eebila 15/2024 kabaja guyyaa yaadannoo gootota Oromoo irratti diraama 684 waxabajji 15/2024 gumaacha duula erbuu shinningaa irratti diraama 1950 waxabajji 22/2024 gumaacha hundeeffama waggaa afuraffaa ON Mabaa irratti diraama 650 waliigala diraama 5584 qarshiin paara Itoophiyaatti qarshii 1,173,440 gumaachanii jiru jechuun gabaasa ajajaa olaanaan ABO Arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'uttiin jenna. Injifannoon uummata Oromoo. Naguma. Galata Waaqayyoo kam jirtu. Haqaafan Fayyeeraan jedhama. Arraata biyyoolessa Oromiyaa irraan isiniif bilbiluutti jira. Mee isin jiraataa isaatii maqaan keessanillee eenyu akka ta'e dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf nu ibsa. Galatamaa jecha maqaa koollee ibsachuun barbaadu haala nageenyaa jecha akkuma beekamu ani magaalaa Adaamaan jiraadha. Ayyee magaalaa Adaamaa keessa akka jiraattan nu kaasutti jirtu egaa gaaffii gabaabduu gaaffiif deebii xiqqoo waliin goona haala yeroo ammaa irratti keessattiyyuu torbee darbe keessa karaa miidiyaalee adda addaatiin ba'anii kan dubbachaa turanii fi dhugaan jirtu immoo uummanni maalirra akka jiru impaayiraattii jalatti uummanni jiru rakkoo akkamii keessa akka jiru irratti waliin dubbanna. Mee egaa gaaffii keenya jalqabaatiin yeroo ammaa qaala'insi jireenyaa uummata mudatee jiru akkasuma impaayira jala kan jiraatu uummata Oromoo dabalatee qaala'insi jireenyaa magaalaa Adaamaa keessatti akkamiirra jira dabalaa jira moo hir'achaa jira akkuma jedhan dhuguma dhibbantaa murtaa'een hir'ifameetu jira moo dabalaa jira waan kanarraati mee waan beektan. Galatoomii isa kana irratti haasa'uu fi ofii isaaniitiif dhugaa jiru kana nama beeku warri qaala'insi jireenyaa irratti hojjechaa jirra jedhaniin kun jalaa dhokatatee hin beeku ani. Uummanni dararama guddaa keessa jira. Uummanni lammii lammataa ta'ee biyya isaa keessatti buqqee qaala'insa akka malee nyaatanii buluu lafa qoonqoof dadhabeeti jira uummanni dhugaa dubbachuuf jechuudha. Mootummaan garuu akka waan hojii uumee fi akka waan magaazina isaa keessaa midhaan hiraafiitti jiruuti kan inni miidiyaa irraa dubbatu. Dhugaan jiru garuu ofii isaatii qamadii ekspoortii goonaa jecha uummanni agamu bulaa jira. Kun baddaa fi gammoojjiidha beektaa. Inni kun dhugaa dubbachuuf uummanni of dadhabee hagamuu buluutti jiraansiin jira waan jennu hin qabnu isa kana keessa jira ofii kooti waan ta'eef uummata sana keessa jiraachaa jira waan ta'eef dhugaa jiru isa kana sirriitti beeka uummanni sitii nama beeka mootummaanis hin beeka ija addunyaatti garuu miidiyaa duratti garuu uummata kana akkas goonee kana gooneef jedhaniitu miidiyaatti mul'achaa jiru. Maaliif kun sobadha beektaa wanti isaan haasa'an sun guutuun isaa. Egaa kun atilleen naaf kaastee jirta qamadiillee ekspoortii goonaa jedhanii nuti garuu midhaan nyaataallee uummanni of danda'ee hin jiru jedhu. Egaa kadheen gadda jedhamu irra ture garuu midhaan nyaataa of danda'uu irra darbeeti mitiiree kan ekspoortii godhanii waan kana kaasaniitu addunyaa goyyoomsuuf haa ta'u uummata Oromoo yookaan uummatuma hiree uummata Oromoo wal fakkaatu qabaniin goyyoomsuu danatti fakkaata. Maaliif waan kun akka mee isin mee ammallee garuma gaaffii jalqabaa sanatti isin deebisa otoo gambiraatti ce'in gama qaala'insa jireenyaatiin mee akka fakkeenyaatti maal faatu dabalee jira yeroo darbirraa waan beektanii fi har'a immoo ka beektan dabaluusa maaliitu daddabale mee akka fakkeenyaatti dhugaa jirturraa nuu kaasaa gaggabaabsaati. Galatoomii isa kana fagoo naannaqinii saamunaa tokko piikookii tokko birrii 50 bitataa irra daakuu kiiloo tokko birrii 100 bitataa jirra. Mee asirraa gaa'uu maaltu tasgabbaa'e wanta dur bitaa jirru dachaa bitaa jirra. Asumarraa gaafa dubbannu maaltu tasgabbaa'e isa kamtu tasgabbaa'e daabboo tokko qarshii meeqaan binnee akka bulaa jiru qarshii 10 bitaa jira daabboo giraamii 100 hin taane uummanni kana keessa jira maaltu tasgabbaa'e egaa mee isa kamirraa na gaafatu. Tolee egaa mee galatoomii uummata akkasittiin beelaan karaa irratti kufaa jiru buqqa'ee buqqaatiidhaan illee magaalotatti baqatee iddoo adda addaatti buqqaatiin heddummatee kuma meeqaan lubbuu isaa illee oolfachuuf wabii dhabeetti rakkachaa jiru yaala dhabeellee qoricha argachuu maallaqaan illee dhabee du'aa akka jiru gama waraanaatiin illee waraanni isaatti bubba'ee jumlaan ajjeesaa akka jiru biyya waraanaa akka taatee jirtu numa beenna rakkoo gurguddoon amma kanaa otoo jirtu dhokfatee misooma bal'isnee jirra ashaaraa magariisaa uwwisnaa jedhanii ba'anii suuraa ka'aa oolu magaalattii keessa olii gaddeemanii bakka babbareedoo filataniitu kaka'aa oolu mee kaayyoon isaa maa inni otoo rakkoo keessa uummanni amma kana jiru lammiin isaa biyya kana nana
dogoggora ka jedhu namni amma kanaa otoo dararama hamma kanaa keessa jiru sobaan yookaan sobaan nun misoomneerraa nagaa qabnaa bilisoomneerraa jedhanii sobaan ba'anii haasa'uun sun yookaan nyaataan of dandeenyeerraa jedhanii manneen barnootaallee 30 ol dhaabneerraa jedhanii soba hedduu aga kanaa sobuun sun maa inni kaayyoon isaa maaliif barbaachisa jettanii yaaddu isin? Kaayyoon isaa gaarii ta'anii mootummaa addunyaatti of mul'isuudhaa fi dantaa barbaadan sana argachuudha waan isaanii aggaammiin isaanii ni jalqabaadha. Garuu uummatas argaa akka hin jirredha kan inni isaan lafafu gochaan isaanii kun uummata akkaan argaa hin jirre uummata beelaa jiran uummata du'aa jiru akka isaan irraa kan qabnee fi maalla dhibbeedhaan akka isaan jiraachaa jiranidha kun maaliif hawaasa waan nyaatu hin qabne keessatti bakka bareedaa ilaalli suuraa ka'uuni dantaa dhuunfaa isaaniitiif tochuu isaanii walumaa gala gochaan isaan keessa jiranii fi gochaa hawaasni uummanni Oromoo keessa jiru wal hin fakkaatu maaliif hawaasa kana